Ayyee harka fuudhe kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya. Bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf caalaa isin akka qaban abdiidha. Ayyee harka fuudhe kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota kiyya. Bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf caalaa isin akka qaban abdiidha. Waan gabaabaa sirriitti himuun dhufe. Egaa akkuma beekamu eebbi kitaaba kootii kitaaba seenaa dhugaa irratti hundaa'een seene jedhu eebbifamuuf guyyaa tokko qofa tafe sa'aatii muraasa tafe boruu ganama galma yuunivarsiitii Jimmaa kolleejii qonnaa yookaan agriitti eebbifama ture. Garuu sababa tokkoon guyyaa hin beekamnetti dheeratee jira. Keessummoonni kabajaa bakka garaagaraatii an waraqaadhaan isin waames bilbilaan isin waames karaa sooshaal miidiyaatiin hiriyoonni koo maxxansanii isin waaman afootuna jedhaan of kolchaa kitaaba koo Rabbi jedhee guyyaan murteessinee gara fuulduraatti kan eebbisiisnu ta'uusaa gamanumaan isin hubachiisa. Warri immoo baadiyyaadhaa kaatanii dhufuu jirtan warri viidiyoo koo kana laaltanii enka'ina guyyaa isaas hin beeksisaanii warri immoo dhuftanii as jirtan dhiifama guddaa akkanaa gootan gamanumaan isinitti himaa. Viidiyoo koo kana waliin dabarsaa. Galatooma ulfaadhaa. Abdii Geetaachoo Abbabaatii barreessaa kitaaba hin seene. Kitaabni kun yeroo maxxansiisaa iddootti maxxanfamu guyyaa maxxanfamu kanan isin beeksu ta'a. Nagaatti. Yooyyaa jirra jirtu ilmaan Oromoo guutuu addunyaa keessatti argamtan yeroo tokko jedhanii namitti baay'ee rakkattuu tokkottu bara durii keessaa dur namni huccuu hin qabu isuma qaburraa ergifatee dabaree bakka sagantaa garagaraa deema. Guyyaa tokko jechuudha rakkattee ishee huccuu qabdurraa huccuu kana naaf ergisii deemee bakka sagantaa tokkotti hin dhaqeessii deebisaa jetteen. Wayita gaafattu isheen huccuu qabdu sun dhorkatteeni achi booda maal jetteen seetan? Barri kunis ni dabartii, huccuun kunis ni dhumtii jetteen. Maaliifii huccuun har'a isheen ittiin boontu kunis boru moofaatee baduuf jirti. Rakkoon har'a ofiif rakkattee isheen nama gaafattu kunis darbuuf jiraa jettee deebifteef jechuudha. Wanteen kana jedheefi siyaasa kamuu keessaa jechuudha. Bilisa bifa ta'een akka namummaatti jechuudha. Sababa xixiqqoo hangan jiraanii geessu barbaadanii jechuudha. Dhaloota ol guddatu, dhaloota abdii borii ifaajee gugurdaadhaan sagantaa akkanaa qopheeffatee jedhu obboleessi keenya Abdii Geetaachoo Abbabaa hundi keenya iyyuu ni beekna. Gargaarsa namummaa yookaan chariitii irratti humna isaatiin hanga danda'uun umrii ijoollummaa kanaan jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo waan gaggaarii hojjetudha kan agarru kan beennu sababa xixiqqoodhaan jechuudha. Ifaajee mucaan kun yeroo dheeraadhaaf godhee kitaaba hin seene jedhu jechuudha. Guyyaa irraa ture silaa eebbisiisuudhaaf sagantaa karoora kan qabatee ture. Sagantaa sana jechuudha wantoota sababa hanga injiraanii hin geenye jechuudha. Sagantaa guddaa akkanaa jechuudha. Keessummoota bakka garagaraarraa dhaqanii bakka sanatti argamuuf sagantaa sarratti hirmaatuuf dhufan illee bifa onnee cabsuun sagantaan sun duraa haqame jechuudha. Abdii Geetaachoo sammuun keen haqamne sammuun keessi keessa jira. Kitaabni keessi haqamne kitaabni keessi barraa'ee jira. Abshir ammas waan barbaachisaa ta'e kamiinuu ilmaan Oromoo bakka barbaachisaa ta'etti bakka nu barbaaddutti si waliin jirra. Wanti tokko akkasitti hin dhagaamne hamilee hin cabin wanti hunduu ni darba. Ayyee harka fuudhee kabajamtootaaf jaalatamtoota obboloota koo kan biyya garaagaraa teessanii viidiyoo kana daawwattanii an Abdii Geetaachoo Abbabeeti. Egaa guyyaa har'aa kana jechaadha dhimma kitaaba koo si argeen jedhu wal qabatee miidiyaalee hawaasaa kanarraa baay'ee dubbatamaa oolee jira. Anis karaa obboloota koo Nasriyaan Oleetii fi Muhammad bin Aljajiraa jechaadha. Sagantaan laayivii tokko qophaa'ee sanarratti komii uummanni koo jechaadha yookaan obboloonni koo miidiyaalee hawaasaa kanarratti adeemsaa jiraniif deebii kenneetan jira. Ammas irra deebi'ee karaa tiiktookii kanaan wantan dubbachuu barbaadu jechaadha. An ilma keessanii ilma Oromooti Oromoo keessaan ba'e Oromoo keessattan guddadhee Oromoo keessan jiraataa jira. Borollee sinuma keessatti hin du'a jechaadha. Maaliif sin malee kan biraa hin qabu. Tarii kitaaba koo si argeen jedhu bara 2019 eebbifame jechaadha. Kitaaba sana keessatti gaa walaloowwan baay'eedha kan jiru. Walaloowwan baay'ee jechaadha. Yeroo Oromoon miira bareedaa keessa ture, miira gammachuu qabu ture, yeroo nama yaadee wal argaa ture, yeroo bareedaa ture, yeroo san yaadattu jedhee tan abdadha jechaadha. Yeroo sana keessa walaloo barreeffamedha.
amma akka carraan gara Dubaay yeroon dhufu kitaaba koosi argeen jedhu sana qabadhee tan dhufe dhimma biraatiif hin dhufe kitaaba kan illee gurguruuf miti kan hin dhufe meeshaalee wayii bitachuuf hin dhufe jechaadha. Yeroo kanatti jechaadha kitaaba sana akkuma carraa harka duwwaan dhufu jedhee kitaaba kana fideetiin dhufeen jira. Kitaaba kanarraa suuraa fuula 60 wayirraa kitaaba sanarraa barruu wayii iskiriinshuutii godhanii miidiyaalee hawaasaa gara naanna'aa tureera. Kanumaan wal qabatee akka aaraatti kitaabni kun bara 2020 yookaan 21 waan eebbifame itti fakkaate namoonni baay'een fudhatanii jiru. Kitaabni sun garuu bara 2019 akka maxxanfame immoo suuraadhaanis karaa laayivii agarsiisuuf yaallee jirra jechaadha. Ammas irra deebi'ee kan isinitti himu kitaabni sun bara 2019 kan eebbifamee gabaarra ooledha. Amma akka haaraatti miti kan eebbifame jechuudha. Sanuma isin hubachiisuudhaaf asiin dhufe jechaadha. Kanaafuu namoonni sababa sana natti mufattanii jirtan na komattanii jirtan rabbiif jecha akka fuutunaa jettan akka dhiifama naa gootan akka na komattan hin barbaadu. Namni yeroo balleessu dhiifama gaafata. Ani immoo ilmi keessan immoo dogoggoree jira. Nama kamuu mufachiisuu hin barbaadu. Fedhee miti isin dogoggorsiisuu jechaadha. Kanaafuu afootu naa jedha. Dhiifama naaf godhaa yoon isin mufachiisee bakka garaagaraatti muffii keessan ibsachaa jirtu. Dhiifama immoo wanti caalu jira. Wanna tadabamuu qabda jettanoo jiraate koomentii jala naaqaa inboksii naa barreessaa isiniin jechuun barbaada. Ulfaadhaa galatoomaa isiniin jaalladha. Ayyee harka fuudhe kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyya. Bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalaa isin akka qaban abdiidha. Ayyee harka fuudhe kabajamtootaaf jaallatamtoota obboloota kiyya. Bakka jirtanitti nagaan koo kabajaaf jaalaa isin akka qaban abdiidha. Waan gabaabaa sadiitti himuun dhufe. Egaa akkuma beekamu eebbi kitaaba kootii kitaaba seenaa dhugaa irratti hundaa'e hin seene jedhu eebbifamuuf guyyaa tokko qofa tafe sa'aatii muraasa tafe boru ganama galma yuunivarsiitii Jimmaa kolleejii qonnaa yookaan agriitti eebbifama ture. Garuu sababa tokkoon guyyaa hin beekamnetti dheeratee jira. Keessummoonni kabajaa bakka garaagaraatii an waraqaadhaan isin waames bilbilaan isin waames karaa sooshaal miidiyaatiin hiriyoonni koo maxxansanii isin waaman afootu naa jedhaan of golchaa kitaaba koo rabbi jedhee guyyaan murteessinee gara fuulduraatti kan eebbisiisnu ta'uusaa gamanumaan isin hubachiisa. Warri immoo baadiyyaadhaa kaatanii dhufuu jirtan warri viidiyoo koo kana laaltanii enka'ina guyyaa isaas hin beeksisaanii warri immoo dhuftanii as jirtan dhiifama guddaa akkanaa gootan gamanumaan isinitti himaa. Viidiyoo koo kana waliin dabarsaa. Galatooma ulfaadhaa. Abdii Geetaachoo Abbabaatii barreessaa kitaaba hin seene. Kitaabni kun yeroo maxxansiisaa iddootti maxxanfamu guyyaa maxxanfamu kanan isin beeksu ta'a. Nagaatti. Yooyyaa jirra jirtu ilmaan Oromoo guutuu addunyaa keessatti argamtan yeroo tokko jedhanii namitti baay'ee rakkattuu tokkottu bara durii keessaa dur namni huccuu hin qabu isuma qaburraa ergifatee dabaree bakka sagantaa garaagaraa deema. Guyyaa tokko jechuudha rakkattee ishee huccuu qabdurraa huccuu kana naaf ergisii deemee bakka sagantaa tokkotti hin dhaqeessii deebisaa jetteen. Wayita gaafattu isheen huccuu qabdu sun dhorkatteeni. Achi booda maal jetteen seetan? Barri kunis ni dabartii, huccuun kunis ni dhumtii jetteen. Maaliif huccuun har'a isheen ittiin boontu kunis boru moofaatee baduuf jirti. Rakkoon har'a ofiif rakkattee isheen nama gaafattu kunis darbuuf jira jettee deebifteef jechuudha. Wanteen kana jedheefi siyaasa kamuu keessaa jechuudha. Bilisa bifa ta'een akka namummaatti jechuudha. Sababa xixiqqoo hangan jiraanii geessu barbaadanii jechuudha. Dhaloota ol guddatu, dhaloota abdii borii ifaajee gugurdaadhaan sagantaa akkanaa qopheeffatee jedhu obboleessi keenya Abdii Geetaachoo Abbabaa hundi keenya iyyuu ni beekna. Gargaarsa namummaa yookaan chariitii irratti humna isaatiin hanga danda'uun umrii ijoollummaa kanaan jechuudha. Yeroo baay'ee yeroo waan gaggaarii hojjetudha kan agarru kan beennu sababa xixiqqoodhaan jechuudha. Ifaajee mucaan kun yeroo dheeraadhaaf godhee kitaaba hin seene jedhu jechuudha. Guyyaa irraa ture silaa eebbisiisuudhaaf sagantaa karoora kan qabatee ture. Sagantaa sana jechuudha wantoota sababa hanga injiraanii hin geenyeen jechuudha. Sagantaa guddaa akkanaa jechuudha. Keessummoota bakka garaagaraarraa dhaqanii bakka sanatti argamuuf sagantaa sarratti hirmaatuuf dhufanillee bifa onnee cabsuun sagantaan sun duraa haqame jechuudha. Abdii Geetaachoo sammuun keen haqamne. Sammuun keessi keessa jira. Kitaabni keessi naqamne. Kitaabni keessi barraa'ee jira. Abshir. Ammas waan barbaachisaa ta'e kamiinuu ilmaan Oromoo bakka barbaachisaa ta'etti bakka nu barbaaddutti si waliin jirra. Wanti tokko akkasitti hin dhagaamne hamilee hin cabin.
wanti hunduu ni darba.